yaadannoo kanaan duraallee kaadhaallee ufa foollee maal ta'uu akka qabu itti yaadaa deemnu akka yeroo keenya ga'ee sagantaa keenya eeggannu geennu jabaadhaa bashannanaa agarsiis walitti deebinaa turtii gaarii. You guys went to Canada? Yeah. Quanto va? Dove? Hey! Sami! Sami! That way would be back. Columbus, Ohio, di akkuma Oromiyaa keessatti ayyaana beekamaa ture. Columbus, Ohio jira. Qeerroon Columbus, Ohio mee waan jettan haasaa keessi daawwit mooraa Like my mom? Mee warra taafan hin gaggafadha. Isyo ini alaabaa baawwa dheertu kun maal jettaa waa'ee ayyaana kana irratti? Lubbuu keenya. Okay, ani kan jedhu alaabaa kana irratti lubbuu baay'ee darbeera. Dhiiga baay'ee dhangala'eera. Waan salphaatiin hin dhumne kanaaf har'a yeroo kana dhageenyu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Eshi caala gultumee achuuf caala mandi okay asai ayyaana irreecha farra asitti argamu baay'inatti dhaga'ama baay'een gammada waggaa waggaan kabajanna biyya keenya baay'ee kabajataa jiru baay'ee itti gammadaa jiru nu immoo waa maqamnutti gammadaa jira
Arras ga'u koo hundumaa wajjin kabajuu kootti baay'ee natti tola galatuma. Guyyaan irraa akkuma beekamaa ta'e irreecha Kolombos Ohaayyootu ayyaaneffatamaa jira. Kanaaf mee uffati keessan uffata aadaa Oromoo hidhattanii baay'ee babbareedanii meedaa kana keessa jirtu. Mee waan haasaa waa irreecha Kolombos Ohaayyoo irra ilaalchistanii waan jettan mee ati mucaasheen kun mee haasa'e mee? Duraan dursa hundumti keenya baga irreecha Kolombos Ohaayyoo bara 2019 nu ga'e jecha baay'ee gammadeera. Uummanni keenya akkanatti bahee waaqeffachuu isaatiif akkanatti irreeffachuu isaatiif baay'ee natti toleera. Akkasumatti baay'annee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Babbareednee jirra baay'ee namatti tola. Argamaa jirtu baay'ee babbareedanii. Thank you. Galatoomii ishee. Ati immoo maal jettame yaada qabdu? Duraan dursee uummattoota Oromoo hundumaa addunyaarra kan jiran hundumaa baga geessan isaaniif jedha. Har'a kun uummati Oromoo iddoo kanatti walitti qabamne ayyaana irreechaa ayyaaneffachaa jirra. Guyyaa kanatti kanatti dhaga'amu gammachuu guddaadha. Sabni Oromoo amma kana bal'atu addana dhufee ayyaaneffachuusaa aadaasaa akkasitti ibsee biyya ormaa keessatti akkasitti yeroo inni wayyaa isaa uffatee alaabaa isaa qabatee aadaa isaa ibsu baay'ee natti tola. Har'a kanatti dhaga'amu gammachuu guddaadha. Baay'ee galatoomi yaadi kee baay'ee gaariidha. Ishi horii deeggartee saniirta yaada qabdan. Nukas. Kolu. Dilema. Yep. Jalo. Hey, jirtani? Jalan ni nak kemana? Kamera jalan betul. Bata. Sagantaa program. Abuurri suuraa ka'aa jirtan itti deebitanii gara nasboota. Saatiin suma godhe saganticha uummata guutuudha maqaa ta'e. Kolombos Ohaayyoo hawaasa Oromoo kabajamtoota sabaaf sablammii biraa kaas keessatti ayyaana irreechaa kana irratti hirmaattan qeerroof dharreen Kolombos Ohaayyoo baga nagaan dhuftanii baga irreecha kakaleessaallee kaadhaallee of fultanii ka biyyaa jechoo kiyya kanallee rabbi of fulchiinoo hagalchu amma ammoo daqiiqaa muraasaaf kanaan dura waggaa afran sadii dharra lamaan dharra ijoollee keenya kafaltii biyya isaanii Malo asitti wal dhugaa please. Suuraa walii wajjin qooddee kana asitti wal dhugaa ol siqaa. Kottaa maaloo ol siqaa please.
Faiza. Aye, itti deebi'a. Isaaniitiif mirga kennaaf osoo falmatan dhufanii dabran yaadannoo isaaniitiif daqiiqaa takkaa hundi keessanuu ol kaatanii akka yaadattan isin gaafadha. Aye, galatooma ta'a. Itti dhufuudhaan hawaasni kun tokko lama sadii dhageessisa. Yeroo tokko gurra walii haa kenninu, bakka jirtanitti naasa'ina, walaa dhaggeeffannu. Akkuma isiniin jedhe hawaasni kun hawaasa gaarii osoo hin waamanillee dhufu, gaafa rakkinnaa waliin dhufu, gaafa bal'innaallee akkasuma waliin dhufu, hawaasa guddaa hawaasa naannoo kana jiru. Baay'ee galatoomaa isiniin jedhaan malee sagantaan keenya itti fufaa duraan eebba jaarsotaatiin eegalaa amma hundi keessanuu akka bira keessan eebba jaarsotaatiin eegallaa jaarsonni obbo Dabalee, Abbaa Nuunee fi obbo Bashir garana dhuftanii akka eebbaan nu bantan. Ifama yeroo tokko obbo Iyyaan as jira. Obbo Iyyaan yoo as jiraate akka aadaa keenyaatitti Booranaa hangafa eebbaan namni isaan dursu hin jiru. Waa'ee umriitii miti waa'ee aadaati jechuu isaan akka garana nu dhufan kabajaan isaan gaafata. Ayyeen yeroo tokko jaarsotiin eebbisan as walgaanii jiranii isaan akka hangamaamaadhaatiin wal gaafatanii eenyu akka dursu dura ka'ee galu eenyuun akka ta'e wal yaada barsanii dabareen kan isaanii. Akka aadaa keenyatti gaa Boorana dura nuun eebbisu hangafni keenya Booranatti dabarre. Ayyee akka seeratti gaa na of galchee na eebbisinaan jedhee nan eebbisa gaa eega Boorantichi na dabarsee waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu hamaa ammaa kanurraa haa qabu isa gaarii nutti haa qabu balaa sadeen nu haa baasu balaan sadeen sun waraana rabbi nu haa baasu balaan sadeen sun galaana hamaa rabbi nu haa baasu balaan sadeen sun ibidda rabbi nu haa baasu roobee nu haa margu margee haa daraaru daraaree haa galfannu keenya biyya nagaa haa ta'u oromoon ifa xiqqoo argee ifa san immoo irratti rabbi nu haa dabalu kan bara gaddaa argine isa rabbi nutti deebisini biyyi teenya biyya gaarii haa taatu. Yeroo naanneeffadhaagaa baga ayyaana waggaa keessan baga sabadanaa keessan barreen gaddaa lafa jirru waggaa lama manjaa lafa jirru beekne har'aas geenyeerra waaqayyo waggaa asiin nu gahe waaqayyo asiin nu haa gahe
bara dhufummoo akka ammaatuun ta'in biyyi keenya qulqullaa'ee mootummaa Oromoo biyya Oromoo ta'ee kan gaggeeffannu nuuf haa ta'u. Asirratti immoo waa'ee amantii wanti tokko hin dubbatu. An amantii qaba, amantii koo Islaama keessa isa turuutu beekaa. Ani waan iddoon dhufutti lafa Oromoon lama ta'e sadii ta'uu barbaada. Akka iddoon Oromoo wal tiruu qabu barbaadna malee akka ta'u isa hin barbaadnu asirratti dhiyaatinaa jedhanii kan nama booddee tammisan jiru amantiidhaanii nuyi wal geenyee iddoo tokko geenyee hamma biyyi keenya qulqullaa'u hamma ijoolleen keenya nama harkaa baatutti wal geenyee dubbachuutti amantii duwwaadha. Wanti dhoobamu seera Oromoo na balleessuuf dhadhaa keessanii mukatti dibu hoolaa keessanii dhiigatti qaluun kun dhoowwaadha. Gaadha Oromoo keessatti hin jiru. Bishaan yaa Waaqayyoo gangamatti na ceesifte kan jechuudha. Gaara yaabuun Waaqayyoo gogaa didee hoo nama didee kadhachuudha. Amantii Oromoo keessa kana iji kan hin beeku. Akaakayyuu nu torbaanachi Oromoodha. Isaasichi immoo Islaamii wanti dhoowwuu waan hin taane jechuudha malee wal ga'ee biyya isaatiif kadhachuuf hin dhoowwu. Amma immoo wanti an haasa'u wanti nu hin galle Oromoon bilaayee isaa qulqullaa'ee dha. Oromoon qulqulloon kan qulqulloofte ofiitu du'a. Ofiin bilisa baate dhaggeeffadha. Har'a biyyi keenya har'a namni du'aa jira biyya keenya. Waraana immoo biyya keenya irraa rabbaa kaasu. Nagaan waa taasisu. agar bikin lebih kabar kuliah kalau ada lebih itu kalau dua di mana ada I'm a la la la. Yang penting bakal kita akan diberikan kami lepas Nabi. Sirna ni Tuan Sultan, wai tuko si Abu Daniel, wai sirna kala, tuko si dari ka luar tanpa kawan, ada lagi tuko si Nabi. Bagaimana Nusran? Harap seluruh pemain mereka itu bakal melatih cara terhidup. Bagaimana Nusran sendiri jalan? Karena dua, aku mohon buktinya bermu, kerja kuni bekaman, sebagainya gitu bekaman. Garu, yerot era Davi, sebagainya repata tu. Errechi kun attamitti dhufe yoo jedhame seenaa dhagahu seenaa malee dhufne seenaan irreecha kanaa Oromoon gaafa dammaqee kaasee civilizationin yeroo jalqabu kaasee waan dhufe uumama biyya lafaa kanarratti namoonni qudoodhaan yeroo jiraachuu jalqabanitti yeroo dammaqanitti yeroo tuut meeshaatti dhimma bahuu jalqabanitti waan Waaqayyo uume lafa kana bishaan kana gaara kana aduu kana bineensa kana nama kana baay'ee dinqifatan maaltu uume jedhan irribaa ka'an wareeran yeroo kana baay'een namaa maal jedhe aduu kana tuumee jedhe inni kaan jawwee tuumee jedhe inni kaan bishaan guddaa tuumee inni kaan tulluu tuumee jedhe biyya lafaa kana interpreeti gochuu barbaadan biyya lafaa kana hiikaa kennuufi barbaadan Oromoon garuu beekaa Oromoon baaruu jabana sana beekaa ture walitti dhufee maal jedhe wanti lafa kana uume wanti waaqa kana uume wanti bokkaa nuu roobsu wanti aduu nuu baasu humna guddaa isa yuunivarsii kana uume kanaa ol jira lafa kanarra hin jiru jedhanii waaqa tokkichatti amanuu jalqaban. Oromoon kanaaf itti boonuu irra jira. Aadaa kanatti, ayyaana kanatti, waaqa kanatti itti boonuu qaba. Kanaaf hamma bara baraatti, hamma Oromoon lafarra jiraatutti, Oromoon kan inni ayyaaneffatu waaqa tokkicha. Kan inni itti boonu waaqa tokkicha. Kadhatee roobsifateera. Roobi yoo baay'ate caamseera. Nama dhukkubsatu fayyiseera.
waan gurguddaa hojjeteera Oromoon. Kanaafitu maaltu ta'e isinitti fakkaata? Oromoon yeroo kiristaanummaan dhufu kiristaanii dhufee eenyutti amantaa jedheen waaqa tokkicha jennaan. Aha isanitti amanu mini yoo jedhe. Islaamin dhufe eenyutti amantaa jedheen Oromoon waaqa tokkicha. Aha nan fudhadhaa jedhe. Kanaafitu waaqa tokkichatti waan amanuufitu kanaaf fudhate. Oromoon waaqa tokkotti amana. Wanti dubbiin garaagaraa hin jiru biyya lafaarratti kan uumaman keessa namni waaqa tokkotti amanuudhaan jireenya jalqabe warra Yahudiitii fi Oromoo duwwaan. Warri Hindiin muka tolchaatti sagadu. Warri garaagaraa gaaratti sagadu. Jawweetti sagadu. Aduutti sagadu. Maalitti sagadu. Oromoon durii kaasee kan inni ittiin beekamu waaqa tokkichatti sagadudha. Waaqa tokkicha duwwaatti sagadudha. Kanaaf ittiin boonuu qabu. Ofiin boonuu qabu. Har'agaa ayyaana kana maaliif barbaachisa? Ayyaanni kun Oromoon waaqa tokkicha isa qabu sanatu naa roobsee, naa biqilchee, midhaan koo facaafadhee, ijatti naa godhee, ganna gargar citee, bokkaa, dhadhaqiin, roobi, haroon kan laga nama hin ceesifne. Amma birraa bareega. Birraan yeroo bari'u asheeta ga'e, shampooraan ga'e, agadaan ga'e, waan baay'ee ga'e. Isa kana gammachuu kanaafitu yaa Waaqayyo kan ifa birraatiin nageesse. Galanni guddaa isaa siif haa ta'u. Kana jechuudha. Kuni aadaa keenya. Wanti isinitti himuu barbaadu. Ani Dabra Zayit Bishooftuu keessatti guddadhe. Bishooftuu keessatti waggaa dheeraa horan dhaqan ture. Dur yeroon ijoollee ture. Takkumaa Oromoon waan sakatata nan modeessu. Callee lafatti naqan. Isa haraqee dhugan. Maaloo godheeyyuu hin beeku. Kan inni godhu waaqa galateeffatee galuu duwwaadha. Kan kana fide. Kana beeka. Kan kana fide. Ilmaan Habashaati. Ilmaan Habashaa dhufanii saddeeqa lafatti naquu, haraqee facaasuu, hoolaa qaluu, dhiiga dhangalaasuu fidan. Yeroo sana ijoollee xixinnoo taanee dhagaadhaan hiriiran turre Bishooftuudha. Dhagaatti darban foka abbaa keessa na nyaatu. Aadaa keenya balleessuu kutan inni dhagaadhaan hiriiran. Yeroo hundumaa waltuun na citta Habashaadhaa wajjin. Aadaa keenya balleessuudhaaf. Oromoon inni hin galiniif inni homa tokko hin beekne. Maal jedhu? Irreechi aadaa dhiiga dhangalaasuu, aadaa dhadhaa dibuu, aadaa calleedha. No! Kun hin jiru soba. Maaliif ittiin guddadhe? Kana tokko kana gaa. Isinitti hin baay'isu. Yoo ilaaltanii Oromoon maal gammade arga? Oromoon maal gammade? Oromoon kan inni gammade nagaadhaan bahee galu. Mee ilaala ilmaan Oromoo. Yaa Oromoo ilaali. Ilaa Gabriel yeroo ayyaaneessanii yeroo gadi yaa'anii galanii haati hiyyeessaa boossee beetti. Haati hiyyeessaa mucaan koo maal ta'ee gala jettee beetti. Jetteen beetti. Yeroo ayyaana masqalaa ximqata maarree jedhanii ayyaanessan yaaddooftee beetti. Hin yaaddofne. Haati Oromoo gaafa irreechaa yaaddofte. Irreecha irratti yaadda'utti kaate. Biyya abbaa isheetii keessattitu irreecha irratti yaadda'utti kaate. Ilmi ishee gadi ba'ee jiru. Shamarreen gadi baatee jiru. Dargaggoon gadi ba'anii jiru. Biyya abbaa keenyaa keessatti. Kanaafi haleessa nagaadhaan mana itti nuu galan. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Kun galata guddaadha. Kanaafi Oromoon namaa qixxaachuu jalqabeeraa jechuudha. Egaa dhumarratti waan isin dinqu. Muuvimentii sochii Oromoo namni jalqabe. Jalqabaaf afaan Amaaraatiin mareen laaraashuu isa jedhan land to the tiller kan jedhamu. Lafi kan abbaa lafaa har'aa fuudhamee Oromoodhaaf hadeebi'u kan jedhee woordii sana jecha sana kooyinii kan godhe. Jecha sana kan kooyinii godhe yuunivarsiitii keessatti jalqabaa fi Gabayyoo Firrisaa nama jedhamu. Gabayyoo Firrisaa Haile Sillaasee mana ari'ee mana barumsaa keessaa bara baraan hin argattu jireenya hin argattu irraa ari'ee ture. Haa ta'u malee badee biyya Ameerikaa dhaqee yuunivarsiitii guddaa keessatti baratee galee Habashaan mana isaatti dhaqanii ajjeesan Gabayyoo Firrisaa. Har'a ilmanni tokkicha godhate. Ilmanni tokkicha godhate abbaa malee guddate rakkina guddaadhaan nu gidduu jira. Sebaastiyaan Gabayyoo jedhama. Wal baraa Sebaastiyaanii wajjin. Gabayyoo Sebaastii. Sebaastii jedhama. Kun egaa ilma Gabayyoo Firrisaa.
Sebastian Gabayyoo jedhama. Abbaasaa fira abbaasaati waggaa dheeraadhaaf barbaadaa ture. Haati fudhattee biyya Jarmaniitti galtee waggaa dheeraaf boo'aa ture. Ani qomoon qabu, ani zariin qabu jedhe hin boo. Utuu jennu mimmiidhaa wajjin barbaannee argine. Kana booddee biyya na dhufee nama wajjin wal argee jechuudha. Kana isin beeksisuun barbaada. Yaalmaan Oromoo jabaadhaa. Himmoon gara fuulduraatti deemu duwwaan afaan keessan, aadaa keessan, eenyummaa keessan tas hin irraanfatina. Kana duwwaadha kan nu baatu. Kana duwwaadha gara fuulduraatti kan nu deemsisu. Jabaadhaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Obbo Daani'el baay'ee galatoomaa waa'ee seenaa irreechaa waa'ee Oromoon akkamitti irreecha kana irreeffannaa isaa taasisee waa hunda ifa nuu godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Amma immoo sagantaan itti aanu gabaabaa isaa namni yaada gabaabduu wayii baay'ee miti. Yeroollee waan hin qabneef namni mana keessaa yaada xiqqoo kennuu barbaadan isin affeerra. Doktor Bayyaan. Gana kota Eropa. Durawan Nasbaev hundi keenya ayyaana irreechaa bara 2019 baga nagaa fi gammachuun keenya jechuu fi baga nagaan keenya hundi keenya. Lammaffaa ganna lama dura 2016 waan Oromoon mudate ilmaan Oromoo irra ga'e hundi keessan ni yaadattan. Dhiiga guyyaa san dhangala'eetu wareegama gaafa ilmaan Oromoodhaa baasaniitu ayyaana irreechaa addaa kabara kanaan nu ga'e. Mee isaanillee haa yaadannu. Seenaan isaanii bara baraan haa jiraatu. Ayyaanni irreechaa kun ammoo kabaranaa hamma ammaa ta'erra hedduu adda. Hundi keessan agartan je'eetiin hubadha. Hiikkaan isaa maalii? Oromoo guddataa jirra. Gulantaa saba guddaa Oromootiin ga'u Oromoon argachaa jira. Ammallee ammoo iggitii itti goonee hin jiru. Gaaraantii itti goonee hin jiru. Gaaraantiin guddachuu Oromoodhaa, bilisummaa Oromoodhaa maali? Mootummaa cimaa Oromoon filate ka Oromoon ajaju qabaachuudha. Mootummaa dantaa Oromootiks, nageenya Oromootiks, mirga Oromootiks, duudhaa Oromootiks gaafa Oromoon dhaabbate gaaraantii argan. Amma sun hin ta'initti humnoonni bakka duritti dubbisuu barbaadan ni jiran. Irreechi kun duudhaa beekti miti. Duudhaa Oromoon qabu keessaa isa fiixee. Maaliif? Asxaa tokkummaa Oromooti. Asxaa Oromoon itti wal argu, ka wal qabe itti araaramu, waliin araaramu, uumaa wajji araaramu, nagaa itti buusu, solidaaritii guddaa ka Oromoon itti agarsiisu ayyaana kana. Sabni tokko saba hedduu jira addunyaa kana keessa waan isaa walitti guduunfu, waan saba isaa walitti qabu, ka hundi wajji itti gammadu gaafa qabaate saba jabaata. Yoo sirna akkasiin qabaanne tokkummaan sabaa hundeen qabu jechuudha. Waan moortiin addunyaa keessatti sabni uf kabaju dhaggeeffadhaa. Sabni uf kabaju kaalagaanis kabajamu saba duudhaa isaa kabaju jechuudha. Duudhaa isaa kabaju. Irreechi jennu kun ayyaanni irreessaa kuni duudhaa guddaa Oromoon qabu keessaa isa hangafa. Number 1. Maaliif jaa? Atsee Minilik gaafa Oromoo cabsu. Haa wal dhaggeeffannu. Yaadachuun waan kana hedduu gaarii. Atsee Minilik gaafa Oromoo cabsee bilisummaa Oromoo irraa fuudhee lafa Oromoo irraa saame.
instituushii Oromoo tokko kan duulee cabsee kan irreechaa kan. Warri irreecha kabachiisu eenyu Oromoo keessatti qaalluu Oromooti. Minilik qaalluu Oromoo rashaneeffi. Sirna irreechaa heeraan dhowwamaa godhe. Akka Oromoon bahee waliin agarre godhe. Har'a kaleef deeggan Oromoon ganna 150 booda deebi'ee Finfinneetti ayyaana isaa kabajate. Irreecha kabaje. Funyaan isaanii jalatti kabajne jechuudha. Kaayyoon deebiti. Bilisummaan Oromoo argamaa jira. Bakka ga'ee jennee immoo ofirraanfachuu hin qabu. Har'a waan guddaa ta'e kana. An akkatti gammadee beeku. I'm so happy. Ayyaana kaleessa arguu sanatti baay'een gammada keenya Oromoo tokkotti. Hedduu gammade. Maaliif? Oromoon Keeniyaa jiru. Sanii gadis jiru. Indiyaan Ooshin xarafa jiru. Finfinnee dhufeetti ayyaana kana Oromoo wajjin kabaje. Maal jaan dhageessanii waan nama tokko jee is very telling. Hin dhageenyaa jee Oromoon akka jiru. Oromoon guddaa ta'us hin dhageenya. Garuu Oromoon hammana guddaa ta'u agarreen beeknu nagarree jechuudha. Solidaaritii Oromoodhaa hundeen keenya irreecha waan jennuuf kan. Kana qofaa miti uummanni biyya Itoophiyaa keessa jiru hedduun Oromoo wajji baay'ee ayyaana kana kabajan. Maa Oromoon ayyaana kana kabajan moo jee kan mormus jira. Irraanfatina. Qaruuleen Amaaraa, illiitiin Amaaraa akkamitti irreechi Finfinneetti kabajama jedhanii hunu ammalee lolaa jira. Sanduwwaa miti obboleeyyan keenya ka Walloo, ka Raayyaa Finfinnee dhufee ayyaana kabajee kagalaa jiru. Tuffirraa ka'anii Dabraanitti hidhanii jira nama. Qabsoon hin raawwanne ijaafan jedhe. Qabsoon hin raawwanne. Garuu gulantaa guddaa geenye jira. Kanaaf jecha obboleeyyan kiyyaa nuti immoo warri ala jiru. Akkamitti gargaara? Obboleeyyan keenya kan biraa qabeenyi jiru bira dhaabbachuu. Akkamitti dhaabbanna? Jaaramuu humna nu godhu. Community association qabna kana haa jabeessinu, obbolummaa keenya haa cimsinu, haa jabaannu. Ayyaanni irreechaa amatoota gannootatti aanu ka injifannoo cululuqa akka ta'u waan dandeenyaa gumaachinu waan dhaggeeffatteef hedduu galatoomaa irra deebi'een baageessan isin hin galatoomaa. Baay'ee galatoomaa hamilee nu kennaa biirooti. Yeroo tokko asii nama tokko hin kennaa achillee nama tokko hin kennaa xumura ta'aa jechuudha. Amma nama galateeffannutu jira. Mimmiin asii nama warra adii kanneen kan nu gargaaraa ture bakka akkanaa kanatti illee xiqqoo waan isaanii jedha jettee gabaabduu daqiiqaa tokko mimmi. Na of kalshaa afaan Ingiliffaa isaa daqiiqaa xinnoodhaa fi na of kalshaa. I would like to say thank you for coming, Miriam, Kathy, and Bill. Miriam just came back from Oromia, and welcome back, Miriam, and thank you for everything that you're doing to support our women and children in Bishoftu. Thank you so much. And Kathy and Bill, I would like to say thank you for your amazing big heart, supporting women in Oromia, especially through CG Women's Empowerment, which is CG Angesa Dubartota. So we would like to show our big love, and we love you more. Thank you for loving us, and we love you more. Thank you. Enjoy your time. Thank you. Obbo Durataa yeroo tokko yaada gabaabaa nu kennitanii achirraan xumura haasaa ta'a. Obbo. Baga jiraatan baga numarti nu waliin jiran anarra wanni bakka tana dhufee fi waan waggaa 150 akaakawwan keenyatti bu'anii abboonni keenyatti dabree nuti sirraa fuunee ilmaanitti kenninee wanni sun argamnaan bakka tana dhaabate.
siniyaa galtu. Amma waan Oromiyaa gubbaa taatee waan silaamaa ta'u baay'ee qaba. Amma immoo wal baqqabaa isiniin jedhe. Oromoon galata rabbii olaanessaa waan waggaa 150 dhabe argatuun isaa galata rabbiiti. Baga rabbiin keenya nu kenne jedhanii matti nu shukrii rabbitti qacha. Baga jiraattan. Waan nurraa hafallee rabbi nu haa kennu. Kana walii jechuu barbaade. Amma ani asitti yoo bilisoomne illee namni gariin bilisoomnedha. Gariin ammoo bilisoomnedha. Waan mormaa waan jiruuf waluma qabaa dubbadha keessa seenu. Garmu guddaa bilisummaa faana qaba. Atawaa kan keetillee haa ta'u diina kan kee ammoo dhugaa dubbate dhugaa galchiif jedha. Ammallee Zeenaawii hin jaaladha. Na jibbitanii hin jaaladha Mallas Zeenaawii. Maaliif jedha? Waan isiniif qaba. Mallas Zeenaawii hin jaaladhu dhugaa dubbate. Maal dubbate? Gaafa caffeen Oromiyaa hadaamatti haa deebitu jedhan namni lakkii caffeen Oromiyaa achitti deebitu. Shaggar Finfinnee jedhee caffee ta'e achiin nuu deebisee isaa saniif jaalata. Tokko lammata qabxii 39 namni beektan seera mootummaa keessa qalima gurraachama keessatti nuu dibee biraa dabre saniif jaaladha intirti achi keessaa hin baafne. Lama sadaffaa oduu dhaga'an abbaa Israa'ee fooqii ijaaree jedhama. Fooqii dheertuu ijaaree bu'aa ifuu haamate eebba fiddee waameedha. Dhufee ol seenee gubbaa ol bahee lafa gallaalee gara mara laalee bishaan laalee bakka shaaworii mara laalee dhufee gaddeebee bira taa'ee jedhama. Abbaa Israa'ee ati fooqii kana shikaala lafa gadhaabde moo jala gommaa keetti jedheen jedhama. Maal jennaan abbaan lafaa dhufuun oolu yoo abbaan lafaa dhufa harkifattee maqaleetti hin galtu. Fooqin sun nu asitti argi jala. Sinigala dhugaa dubbate sadiif jaalladha. Jaartii isaallee maatti dhaabeedha. Maal jedheen yoo Oromoon kutaan tokko kutaan lama sochii kaase hin deemin. Yoo ammoo inni kaamaa kilbaa mirgaa bitaa dhiyaa marii inni sochii kaase immoo maqaleen siin baafte biyyaan baasitti badi jedheen jira. Sanumaaf jaalladha. Shanaffaa hin du'ee sadiif jaalladha. Sinigala. Kana waan taatan rabbiillee sodaadhaan himattinu waan gootan diina nu keessa seenee gosummaan addaan nu baasu, ka diinaan addaan nu baasu, ka naannoo addaan nu baasu ifirraa eeguu qabna. Uummanni ammoo dhagaye murtiin teenya Oromoon akka biyya bulchuu hin dandeenye jedhan haa ta'u waan fedhe haa ta'u hojii agarsiisa haa ta'u hojii agarsiisa jecha takka mammaakame mee takkinnisi gammachiisa takkinnisi. Amaaroo jenne gosa mara tuqee lakki nafxanyaa. Nafxanyaa du'eeya. Inni duunan namtichi gammoojjiidhaa kormaa gaalaa harkifatee dhufee du'ee isaa dhageennan inni waliin dhaalu sossobee waan inni qaburraa fudhadhaa naa qabi jedhee itti gore jedhan. Amma maal jedhe faarsan malee waan namaan kennu gaafa saggaa kolaafne sitti finne gaafa gadaa ta'eeti isaan jedhan jabeen jedha. Hoolaa gabbifne sitti finne gadaa ta'e. Damma faraasillaan faane sitti finne gadaate. Birrii waan qabnu olii funaanne sitti finne gadaate. Beera teenya qoraan sii cabsisiifne dhiminaa sii daaksifne gadaate. Lala akka horii nu fa'atte gadaate. Har'a ammoo bakka duutee namuu qabu mataa ta'e jedhee jira. Sinii gala? Sinii galle dubbitti. Har'a bakka duute namuu qaba mataa ta'e jedhee. Bakka bilisoomtan. Bakka bilisoomtan. Bakka bilisoomtan. Baga ammoo hagana wal dhageenye galatooma. Amma karaa biraatiin ammoo warri Oromoo Health Professional biras jiranii namni dhiiga laallachuu barbaadan namni waan akka sukkaara laallachuu barbaadan gara isaanii dhaqanii tajaajila sana argachuu hin dandeettanii. Kunillee ijoollee keessanii bifa hundaan jiranii doktoroota jira, faarmaasistoota jira, narsoota jira. Isinuu gahaa gaafa nu wal taane asitti yoo nu wal taane nama kennaa kan nu tajaajilu baay'ee qabna. Kanaaf waliin isaan tola isin fayyadaa jiranii akka itti dhiyaatan isin jala galatooma. Itti aansee amma sagantaan gara irreeffannaati. Garasiin deemnaa hundi keenna. Jaarsotiin nu dursitanii warri duratti eebbisan sun gara na dhuftanii kuwwan illee akkasumaan irreeffannaa gara irreeffannaa deemna.
Gara isin jenna galatuma. Bokkarra uumame qabeera.